Ashama arkabuni daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo qophii caamarii keenyaa torbanitti yeroo tokko kan isinii darbu qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophiin caamarii keenyaa irra kanarratti xiyyeeffata dhimma Oromoota Walloo irratti xiyyeeffata. Kanaaf hanga sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeeraa keenya. Egaa odoo qophii keenyatti hin dabarre maqaarraa eegallaa eenyu jaamtan maqaan keessan? Ani maqaan kiyya Umar Muhammad Abduun jedhama. Dhalataa Walloo Kamisee aanaa Jeellee Dhummuugaa Dugugguruu bakka jaamutti dhaladhe. Itti kufaa kan? Galatooma nu afeeruu keessanii fi anilleen Muhammad Hassaniin jedhama. Achuma aanaa Jeellee Dhummuugaatti dhaladhe sanbatee Jeellema. Galatooma nu afeeruu keessanii fi anilleen Ahmad Muhammad Hassan jedhama. Walloo aanaa Artummaa Fursee ganda Qiliyyooti. Hayya tole gaadha deebi'ee galatoomaan isiniin jaa sagantaa sanarsaa gootanii gartee mariidhaaf nu wajji dhiyaachuu keessaniif irra deebi'ee maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaa isin jechuu barbaada. Gaafiin jalqabaa hangaafadhu Oromoonni Walloo gaafa bulchiinsa sirna gadaatiin bulaa turan guddinni lafa isaanii lafa bal'aadhaa lafa gartee amma irra jiraatan ta'an lafa guddaa qabanii daseerraa taa'umsi sirna gadaa kan Walloodhaa dasee ture. Egaa lafti kun hundinuu irraa harka uummata naftanyaa jira. Gariin gara naannoo Tigraay muramee jira, garii naannoo Amaaraatti muramee jira, tokko godina addaa Oromoo janii hanga Oromoonni keessatti jiraatan kophatti bahee jira. Kanaaf mee daangaa Walloo kun eessatti dhaabbata? Eessarraa eegala daangaa Walloo? Lafti Walloo guddinni lafa Wallootii fi uummanni Walloo lafa kam keessa jiraata mee lafa naannoo kibbaa tana keessa? Eenyu godhite? Umar. Fayyaada galatoomaadha. Akkuma beekamu Oromoon damee Booranaa fi Baarentuudha. Booranni hangafaa, Baarentuun quxisuudha. Oromoon Walloo Muusan keessatti ilma Baarentuuti. Qubannaan lafa isaadhaa immoo lafa bal'aa fi guddaadha. Kaaba Shawaatii kaasee hanga Tigraay hanga Raayyaa Qobbooti gadiin Affaariin daangeffamee oliin Amaaraan daangeffamee lafa bal'aa kanarra horsiifatee qotatee saba jiraatudha. Duratti Oromoon kun sirna gadaatiin wal bulchaa ture. Mootummaa sirna gita bittaa Habashaa nafxanyaatiin sirni gadaa isaadhaa cabee jiruu fi jireenyi isaadhaa cabee kaan Amaara jala galee kaan Tigree jalatti galee aadaa ofii wallaalee amantii ofii dhiisee kan jiraatu hedduudha. Kana keessaa Oromoon Raayyaa naannoo Tigree jalatti galee Allamaaxaa Raayyaa naannoo Tigree jalatti galee kan Tigree ofiin jiru bira geessni jira. Kan ammoo haga ammaachuma keessa taa'ee afaan isaa dubbatu ni jira. Kan naannoo Amaaraa jala kan gale hedduudha. Meeshaa akkuma Oromoo Walloo godina addaa Kamisee jedhamna naannoo Amaaraa jala jira. Haa ta'uuti nuyi afaan keenyaa fi aadaa keenya qabannee jirra. Kan ammoo afaan ofii wallaalee, eenyummaa ofii wallaalee, aadaa ofii wallaalee, Oromummaa ofii wallaalee ani Amaara ofiin jedhee jiraataa jiru hedduudha jecha. Dasee, Waaldiyaa, Raayyaan gama tokko Amaara jala bulaa. Akkasumatti Kombosha, warra Daabboo, warra Yejjuu, Qaalluu kan jedhamu kun hundi ummata afaan isaanii wallaalee keessa dhugaadha. Kan afaan beeku manguddoonnii fi bakka tokko kan afaan beeku haa jiraatu malee hedduun isaadha afaan ofii wallaalee an Oromoo miti haga jechuu bira gahee jira jecha. Lafni sun immoo akka seenaattis maqaan isaadha maqaa Oromooti. Fakkeenyaaf Dasee fudhanne Dasee jechaan jecha deessee juuraa dhufe naannaa san lafti jiru guutuun kaarra guutuu an ofii kiyyaachinan beekachaadha. Gaara tokko jira kan Dhoosaa jedhamu, gaara san gubbaa Dagaagaa ganda jedhamu jira, Rugaa ganda jedhamu jira, Kadijoo ganda jedhamu jira,
hundinuu moggaasa afaan oromootiin jira jecha san biraa yeroo dhufanii immoo gara waldiyaatii fi garas gara marsaa deeman kaarra guutuu xiixaa lafa jedhamu jira jecha walumaa galatti lafni kuni lafa moggaasa afaan oromoo qabu akka seenaattis lafa oromooti ummata isaatis ummata oromooti dirqamaan sirna gita bittaa habashaatiin aadaa keessanii fi afaan keessan akkasumas amantii keessan dhiisaa jedhanii roorroo habashaadhaan irra gaheeni kaan afaan dhiisee kaan amantii dhiisee gabrummaa adda addaatiin gama amaaromuutiin gawwaan biraatti deeme malee lafni isaatis lafa guddaa kaaba shawaatii ka'ee Tigraay qaqqabuudha. Sabni saba bal'aa ture jechuudha. Sabni Oromoo Walloodhaa bal'inni lafa isaadhaa kaaba shawaatii ka'ee hanga kibba Tigraay raayyaa fi qobboo allamaataa gadiin Afariin daangeffamee oliin Amaaraan daangeffamee saba bal'aa jechuudha. Saba guddaa lafa bal'aa qabu kan sababa tikfannaatii fi qotee sabni keenya kuni saba tikfatee yookaan horsiisee buluu fi qotatee buluudha. Kanaan faffaca'ee lafa bal'aa kanarra qubatee hortee ilmaan Walloodhaa baay'isee lafa qabsiisee jira. Dhiibbaa fi dhiittaa halagaan irraan gaheen kaan haga afaan ofii wallaaluu aadaa ofii wallaaluutii fi eenyummaa ofii wallaaluu gahe malee saba gadaadhaan bulu saba guddaa lafa bal'aa qabu jechuudha Oromoo Walloo. Hayyee galatoomigaa ummanni Oromoo Walloodhaa waggaa 400 olitti gabrummaa alagaa jala turuunsaa ni yaadatamaa. Egaa gaafa gartee gabrummaa alagaa jala jiru sanillee takka alagaaf harka kannatee hin beeku jiina isaa irraa ittisaa ture waan seenaa Walloodhaa silaa guddaadha. Mee kanuma keessaa oduun baane abbaa san waan kanarratti waan dabaloo qabaate osoo nutti dabalee gaariidha. Galatoomaadha jaalli kiyyaa hedduu bal'isee ibseera. Kuni uummanni Oromoo Walloodhaa Oromoo irraa islaahi haa ta'u malee akka mukarraa achiteetti hamma tokko rakkateetuma yeroo dheeraa gabrummaa Oromoo bal'aa hin qaqqabin hamaa keessa kan jirullee ammalleedha. Duraanis kan keessa ture. Warri afaan fi aadaa isaanii gatanis jiru. Akkammoo naannoo Kamiseedha godina amma kanatti uummanni Oromoodhaa afaan Oromootis hin kannee aadaa ofiitis amma tokko qabateetuma kan jiraatu jiru. Osoo Oromootti illee bakka tokkotti jalaatti walitti nu harkaatti mee haa ta'u uummanni Walloodhaa abbootiin keenyas loluma keessatti kan guddatanii akka dhageenyutti uuma diinaa sitti himanii yoo taarika wayii gaafattee gaafa lola akkasii gaafa lola akkanaa jedhama malee wanni akka kaanitti taarika godhamee barreeffamee lafa kamees hin jiru. Walumaa galatti akka rabbiitiin har'aafne akka isa kaan silaa akkuma warra kaanii afaan wallaalanii maqaa sadacha jaaniin baafatan santaana turre. Alhamdulillahi hafne ummanni naannoo Kamiseedhaa kun walumaa galatti godinni kunni Oromoo ta'eetuma daangaan isaanii osoo irraa ciccitee lafti isaallee osoo irraa fudhatamee hamma tokko jireenyi isaallee osoo saammamee inuma jiraatanii jiru har'aafanii yoo barbaadetti walumaa galatti gaa ummanni Oromoodhaa waan rakkoodhaa waan himnu hin jiru silaa hafnee irraa rafnee jechuu barbaadetti gabaabsitu. Hayyee galatoomi gaafii lamaffaatti seenuun itti seenaa gaafii lamaffaadhaan immoo Ahmad Mahammad irraan eegala kana kamaan keessaa baana Oromoonni Walloo amma godina addaa saba Oromoo jedhamuudhaan beekaman naannoo Kamisee jechuudha. Gara lamaan gara tokkoon Affaariin gara kaaniin naannoo Amaaraatiin Nafxanyaan irratti duulamee akka madatti rukutamaa jira. Lolli sirra banamaa jira. Kaayyoo lollichaa mee maali? Kaayyoo lola kanaa jechuudha. Ahmad Mahammad. Bareedaadha. Galatoomii lalisaa sagantaa kana qopheessanii nu affeeruu keessaniif hedduu ulfaadha. Galanni keessan bilisummaa jenna. Kuni akkuma beekamutti kaayyoon lola kanaadha. Akkuma ammaan dura seenaan raayis manguddoota raayis dhagayaa har'a geenyetti lafuma
hanga har'aadhaa Oromoorraa cicciruudhaan har'a gahan tana kanuma hafte tana irraa kanuma hafte tanallee buqqisanii Oromoo kaaba Oromiyaa kutaa Walloo keessa jiru kanuma sabaa kanuma godina addaa jiru sana jechuu kanuma hafte tana buqqaasanii yoo garteeraatti lola ammaan dura darbe keessatti yeroo dhageenyu fakkeenyaaf kanuma waggaa 2 dura tahame naannoo Booraatti jalqabe sanirraa lafa keessadha simiti isin Wallaggaarraa dhuftanii eessaa dhuftanii jedhanii uummatatti illee dubbataa turanii jechuu warroonni hidhattoonni naannoo Amaaraadha. Gabaabumatti maal agarsiisa inni kun gadiin Affaartu lolaa lafi hanga karaa gurraachaa keenya jetti asiin jarri naftanyaa hanga karaa gurraachaa keenya jedhanii Oromootuma kana lafuma hafte sanarraa illeen eenyummaa isaadhaa duudhaa isaadhaa aadaa isaadhaa ittiin har'a gaate tana isaan yaaddessee jara kana halkanii guyyaa nurra xiyyeeffatanii nu balleessuma Oromoo waan jedhu kana dhabamsiisanii sirnuma isaanii san Itoophiyummaa yookaan nafxanyummaa san lafatti gadi dhaabumaafi wanni ittiin adeemaa illee jiranii kun egaa kana fakkaataa jaallan biraatii dabarsa. Hayyee jechuun gaafumaan isa gaafadhe sanatti dabalee bal'isii waan kanarratti naaf ibsimee sittiin deebi'achuu marmaamatti ittiin deebi'a. Hayyee egaa Oromoo Walloodhaa akkuma jennee saba qoteetii fi horsiisee buluudha. Oliin Amaaratu daangessaa, gadiin Affariitu daangessaa. Kaayyoon uummata kanaa lafni Oromiyaa sabni Oromoo jedhamu biyya kana gubbaan jiru. Biyyi Oromoodhaa Wallaggaa. Ifaa bilisatti warri Amaaraa warri naftanyaa kun akkana jedhanii jecha. Oromoo wanni jedhamu biyya kana keessa hin jiru. Akkuma waliigalattu isaan akkuma Itoophiyaa waliigalaa sanitti sabni Oromoo jedhamu kuni isaan biratti akka hin jirretti lakkaa'anii jecha. Haa ta'uuti isaan nu hamma naannoo isaanii keessa jirra. Naannoo kana keessaa buqqa'aniitu deemuu qabanii. Gurbaan bara deengaddaa ta'e sun eenyu maqaan isaa Jeneraal Ticha Amaaraa sun. Akkas jedhee loltuu isaanii irratti samminoo sigeedha. Oromoo Walloo wanni jedhamu jiru biyya kanaa buqqifnee Oromiyaa yookaan Wallaggaatti galuu qabanii jedheetti lola loltoota isaatiin irratti labsee jecha. Jarri Affariidhaa immoo daangaan keenya daangaan Affariidhaa karaa gurraachaa gadi keenya lafni Oromoo wanni jedhamu jiru jetti ishiinis akkasuma walumaa galatti lolli uummata keenya irratti oliinis gadiinis geggeeffamaa jiru lola lafa babal'ifannaatii fi Oromoo Walloo buqqisuuti jechaadha. Lola diinummaa, lola uummata Oromoo lafarraa balleessu, lola Oromoo Walloo buqqisuu, beelessuu, biyyaa baasuuti. Lafa babal'ifannaadhaa fi kaayyoon isaanii lola nurratti bananii jecha lafa babal'ifannaadhaaf. Lolli kun immoo kan ammaatiin turaadha. Bara mootummoota Amaaraa, Tewoodiroos, Minilik, Haayile Sillaasee irraa ka'ee haga guyyaa har'aa kanatti lolli deemaa jiru kuni lola Oromoo balleessuu, lafa saasaamu, qabeenya saasaamu santu deemaa jira jecha gadiinis oliinis lolli deemu jiru suni. Amma dura lolli deemaa ture akkamii Oromoon keenya tiffatee bulaa gaafa gannaa yookaan ammoo roobaa gadi godaana gara Affariiti margaa fi bishaan irratti wal loluun inuma jira. Gaafa lafti itti bonee ol gara caffaa godaanes margaa fi bishaan irratti uummata Amaaraatiin wal loluun inuma jira. Garuu lolli yeroo ammaa deemu kun lola addaati. Lolli yeroo ammaa deemu kun yoo gadi hin jenne hidhattoota yookaan ammoo liyyuu haayilii Affariitu uummata qotee bulaa qawwee guddaadhaan lolaa jira. Yoo waliin jenne liyyuu haayilii Amaaraatu uummata keenya qotee bulaa lolaa jira. Yeroo lolanitti immoo dhimma siyaasaatti fayyadamuudhaaf waan adda addaa abaawotas jira, maalitas jira, qaama hidhatas jira maal jedhanii olola adda addaa oofanii karaa uummata keenyatti cabsanii karaa lolli isaan nurratti banan kuni akka waan nuyi badii qabnu badii nurratti badii fi balleessan nurratti dhiibanii tooftaa sanii lafa bal'ifannaadhaaf yookaan ammoo biyya Oromoo buqqisuudhaaf
lola godhamaa jiru jecha oliinis ta'e gadiinis wanni godhamaa jiru kaayyoon isaanii kana. Ayyee galatoomii gaafii itti aanu abbaa saniin gaafadhaa isarraan eegalechuu barbaadeeti. Mee bulchiinsi godina saba Oromoo kun akka bulchiisaatti naannoo Amaaraa jala jira. Bulchiinsi kun naannoo Amaaraa jala jiraatee itti gaafatama isaa akka seeraatti mootummaa naannoo Amaaraa harka jira jechuudha gaa isaan harka jira waan ta'eef gaafa mootummaan naannoo biraa tokko kan naannoo Affaar daangaa cabsee ummata nagahaa irratti duulee ummata nagahaa ajjeesee waan fi barbaade godhu mootummaan naannoo sabni Oromoo keessa jiru naannoo Amaaraa yeroo garagartee Anfaarirra goruu garra. Mee waan kana lolicha kana naannoo Amaaraa harka keessaa qabeettee yaaddamoo mee waan kanarraa silaa waa xiqqoo mataa nutu itte. Galatoomi kun ifa waan jiru waan dhoksaa mihi ummata tokko baada warri hidhatee mootummaan mindaa kennuuf kan hidhachiise hoccuu mootummaadhaa kaatee baada ummata tokko lole wal gaafiin qabuna fakkaate kun mootummichumatuun dhimma itti ba'utti jira waan kanatti jibbinsa mootummaan Amaaraa ummata Oromootiif qabu sanii karaa kanaan ummata fakkeeffatee mul'isaa duraanis bara maasaanoo kana warri hidhate ifa bahee qawwee guddaan ummata Oromoo ture malee duraanis gaafa ummatumti Amaaraatis ta'e Affariidha ummata keenya lolu xiyyiitii kennanii fi makiinaa isaaniitiin makiinaa hojjetaa mootummaatiin karaa lolaa hiissanii waan tura akkuma namaatiif akkuma jaame lafichuma fudhatuudhaaf Oromoo achi kaasu jibbinsa Oromoo irraa qaban san tummaasitti hafte Oromoo ishiin qalloon tun jedhanii xumuruudhaaf waan godhamu kun durumarraan waan ummaticha buqqisuuf godhamu warri immoo godina san bushuu egaa ajajoota isaanii irranaa eeggatan fakkaatee hamma tokko inuu isaan Amaaraa sanirra isaan kan wayii inumaa huusii miidhaan irratti oofaa waan jaanoo hin qaba maaliifin namni keenya waa Affarii ajjeese isaanii kan barbaade milishaa isaanii itti buusee ajjeesee qabee hidhatu jechuudha. Milishaan Affarii ummata Affarii kan fiduun agarru meeshaa kanirraa hiikan agarru qabeenya Affarii tokko yoo saamamee yoo lola keessatti booji'ame mootummaatti shi'amma naannoo kan ibsituu dhaqee deebisaa fi keenya immoo yoo fedhee ta'e namni faana bu'ee akka mootummaatti waan kana jala deemus hin jiru. Walumaa galatti warri godina keenya bushu kun miidhaa geessisan malee toltiin isaan uummataa geessisan jira jeeyyaatu. Ergama isaanii kan ol biyyoolii sanirraa fudhatan geggeessuu jira akka gaariitti. Kan namni ergaa deemu tokko siinii lubiyyatti isa ergerra isa sitti ergame kanas miidha. Kuni kanatti fakkaata jaalladhi. Hayya asirratti Mahamad waan itti dabaluu qabaate itti dabalii gaafii kan biraa tarkaanfanna. Ayyee gaariidha galatoomii kun egaa akkuma jaalli ibsetti waan lafa jiru mootummichi maqaa mootummaa naannoo Amaaraadha dhuguma isa bushaa jira. Godina kana yoo lolli fedhallee itti baname ofii isaatii kan barbaadu buqqisuudha waan ta'eef nu ari'uudha waan ta'eef lafa babal'ifannaa san mirkaneeffachuu waan barbaaduuf karaa Affaariitis ta'e karaa isaatiis ta'e lolli fedhe yoo deemu waan ummata kanaaf yaadee ummata kana akka isaan waan barbaadan akka argatan godhuu hin danda'u. Numaa miidhaa nurraan gahuudhaaf shoora taphataa jechuudha. Kanarratti maal ragaa yoo jette fakkeenya lolumaa karaa Oromiyaa Salaamatii waggaa fi wayii dura deemee ragaadha. Akkasuma lola torbee darbe yookaan torbeen guunne kan aanaa baatee irratti ta'aa jiru ragaadha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya immoo waan kana osoo arguu asuma ajjeefamaa kanuma qabu sanarraa illee reeyama har'amalleen lafa wanni dhiyengadda hafte mana hidhattoonni Affaar guban Habilaalutti aanaa baateetti jechuudha.
Kanaaf isaanillee haa galgala kana akka tiyyanii fakkaata. Tole itti deemna kana itti tarkaanfanna amma gaafii san dura jirutu jira. Mee gaafii kana Ahmadii fi hundi keessa hin gaafadha dura umarraan eegala. Mee yeroo ummata Oromoodhaa Anfaariis ta'u nafxanyaan weerartee uummata Oromoo Walloo yeroo uummanni Oromoo Walloo ofirraa deebise qawwee harkaa qabanii meeshuma harkaa qabaniin gaafa isaan ofirraa deebisan jarattiin araara jetteeti yeroo hedduu araaraan bulchitoota godina kamisee godina addaa Oromiyaa san qabattee araaraa dhufti. Araarri kun yeroo hedduu deemee dubbachaa jira. Araarri kun nagaa waaraa buusuu hin dandeenye. Gaafa gartee uummanni kun meeshaa qabaniin deebi'an maqaa araaraatiin maaliif manguddummaa taa'uun barbaachise? Manguddummaa ta'anii yoo maaliif nagaa waaraa fiduu dadhaban? Gaafa manguddummaa ta'anii gaafa maqaa araaraa kanaan dhufan ammaas nama isaanii kajalaa du'e nama keenya sanitti nurraa ajjeese jedhan keenya hin laalamu kabuqqees hin laalamu kan Oromoota Wallooti. Kan isaanii ammoo maaliif gartee nama keenya ajjeese as baasaa jedhanii nama gartee nama isaaniif irraa deebise qeerti irraa deebise irratti xiyyeeffatan. Araarri kunoo maaf nagaa waaraa buusuu dadhabe? Maatu keessa jira araara kana keessa shiraa keessa jira jettee yaadda Umar irraan eegala. Dhibbatti shiratu keessa jira. Fakkeenyaaf gaafa Affarii wal lollu kan Affarii lola itti bantu uummata daangaarra jiru jecha. Uummanni suni maalkaata akka dhugaa dheeda tokko dheedaa wal beekaa ilma baluu jechaa wal beeka jecha. Isin Affarii Oromoo beekaa Oromoonis Affarii ni beeka. Lolli achitti ta'ee fakkeenyaan Afisii yoo wal lolle kan walitti araaramuu qabu anuma Afisii. Araara dhugaa barbaannaan jecha. Gaafa araara jedhanii walitti fidanii kaabineen Oromootis ishiin Affariitis walitti dhuftee sheekota isaaniif da'awaa godhu fudhatanii wal gahanii araara goonee jedhan. Uummanni wal lole sun achi dhaqeen araaramu. Affarii nama keenya ajjeeftu suni seeratti dhiyaattee yookaan ammoo kan ajjeesuu dhabus kan jiru dhufee araaramu. Uummati keenyas kan daangaarra jiru hin waamamu araara sana irratti. Warruma aangoo qabutu wal gahee araara goonee jedha. Kana keessatti yeroo isaan akkana jedhan humni Affariidhaa uummata keenya dagachiisuu jira. Yeroo kana humni Affariidhaa gad deebi'ee humna isaa jabeeffatee akkaataa itti lolu karoora baafatee osoo uummanni quban qabaatiin itti deebi'aa jecha. Araarri kuni tokko lama jaamee yeroo meeqa godhame lola kana keessatti? Fakkeenyaaf lola yeroo dhiyoo kana kan baatee lolli baatee kun egaa jalqabe gara bara torbaati. Lola bara torbaa kana keessatti araarri yeroo torba yeroo jaha yeroo 10 kanaa ol yoo godhamee raateen mala jechuudha. Garuu har'a araara jedhanii gaafa isaan dubbatan boru dhuftee nama keenya ajjeefti yookaan madeessiti yookaan ganda gubdii jecha. Saniifuu araarri ni godhama jedhanii dubbatamu kun araara sobaati. Araara jiru miti. Gama Amaaraatti yoo fudhanne gaafa bara 2018 Liyyu Haayiliin Booraa dhattee uummata keenya loltee sababa saniin gara karaa Artummaa Furseetiinis karaa Xaayyiitiinis karaa Sanbateetiinis lolli ka'ee ture. Araara jedhanii kan godina Oromoo bulchus kan godina Xaayyee bulchus wal gahee muuzii dibaabbaayyee fuudhee wajjin suuraa kaanii osoo uummata walitti fidin osoo guyyaa 2-3 oolin ganda sunnee jedhamtu Xaayyiitti Liyyu Haayiliin dargaggeessa Oromoo Zarraaf Aliyyuu jedhamu ajjeeftee jecha. Osoo oleen bulur. Sanirraan ka'e ammas lolli haaronni ka'e lubbuu meeqatu bahe? Ni beekna. Walumaa galatti araara yoo jedhamutti nama wal loleetu walitti dhiheeffamee jarri kun hundinuu fakkeenya Affarii fi Oromoo fudhanne hundinuu amantii Islaamaa qabaa amantiidhaan wal kakachiisee akka bakka manguddoon biyyaa jirutti araara dhugaa godhamuu qaba ture. Haa ta'uti warruma siyaasaa yookaan ammoo warruma bulchitootaatu wal gahee mootummaa olaanaa biratti fudhatama argatuudhaaf araara sobaa araarsine jedhanii gargar galanii uummata keenya rasaasa diinaatiif kennaa jiranii jecha. Gama kaaniin akkam jette gaafii tokko sii kan kana malee. Ayyeegaa
yeroo bulchitoonni aanaadhaa gartee bulchitoonni godina kamisee egaa araaramni jedhanii waa'ee araaraa dhaadheessanii achi boodaan gartee lolli qabuu gartee agarra. Kun kana godinni bulchitoonni godinaanis waan kana keessatti gartee harka qaban jechuudha. Araara waan kanaati oduu taane gaafa lolaan argamanii gaafa araaraatti qofa argaman namni gaafa lolaan argamne uummata kana bakka bu'ee uummata kana akka itti gaggeessu gaa nama dhibaa gaafa araaraa qofa immoo kadha qabu isaanii kanaaf gaa kanuma kanumatti gajjabeessinee jechuun yeroo gartee lolli gartee Afaarinis ta'e naannoo Amaaraatiin uummata gartee Oromoota wallootti irratti banamee uummanni lola kana ofirraa deebisee dursanii kan araara barbaadu isaanii araarri kun ammas nagaa waaraa buusuu hin dandeenye akkuma nuti argaa jirru kana yeroo meeqa araarri kun nagaa waaraa buusuu hin dandeenye jedhattiin araara boodaan isaanii gartee badii dalaguuf jaaltu lolluma baatee kan eeggaddaa kanarratti illee agarree turre. Kanaaf araarri kun maaliif nagaa waaraa buusuu dadhabe namni takka walloleeni araarama araarri kun maaliif nagaa waaraa buusuu dadhabee araarri kun keessa shiraatu jira waan jedhu. Galatoome Oromoon kan jettu sossobni garaan fayyisuu jan dhugaa garaa fayyisa. Wal sossobu jira araarri badamaalee osoo dhugaan jiraattee dhugaa walitti himanii yookiin abbaa haqaatiin haqni kee kana haqa kan keetu sibadee lolte dhugaa qabda jaaniini abbaan haqa muruun jiru hundi isaatu uummata Oromoodha gowwoomsuu gadi qabu haqasaa dhoksuu kun waan diriiree lafa jiru akka widdikee keessaa san yeroo fedhanii aaraa yeroo fedhanii dhaama akka san taha dubbichi araara dhugaadhaan uummata Affaris ta'e uummata Amaaraa Oromoon akka isaanii wajjin araaramtee jiraattu hin barbaadan na fakkaate. Maaliifin akkuma namattu uummata Oromoo walloodha laalaan jiran maaliif waan isaan deemanii lafaaf deemanii kana keessa shirri mootummaadha akkuma jirutti tahaa yeroo Oromoon waajibaatee ofirraa ittisee araara jaaniiti sossobanii waan adda addaa dhiyeessanii ummata Oromoo kan akka inni hamileen jabee ofirra deebi'ee eeggannoo dhiisee harka qullaa hafu godhanii kuni walumaa galatti haqni hin jiru. Akkuma Oromoon cufti haqa dhabee rakkataa jiru kana Oromoon walloodha immoo haqa ummata daangaa isaatiin osoo isa mootummaa biroo darbee jechuudha. Amaara Affariidhaan haqa isaa dhabee miidhaan irratti deema. Kanaafuu araarri sobaa timale araara dhugaatiimi akka jaarumareen jee kan wallolu daangaa irratti kan araaramu magaalaa keessatti hoolaa fi qutiyoon qalamee nyaatamaa duba tokkotti du'ee tokkotti gabbatuun nama hin fayyisaa jaala kiyya gabaabsineetu binsan taateen harkaa'ee araarri waaraa waan dhabamee fakkaat dhabamee akka aqni yoo hin jiraatiin araarri hin jiru madaama isaanii irratti dabbuu ta'a maleedha. Jarri Amaaraa biyya Oromoodha buqqisee irraa fudhatuuf deema. Affariinis akkuma kanaa namni lafaaf deemu namaan hiluu tuli tana fakkaata. Hayyee gaafiin kiyya inni amma qabadhee dhufe uummanni gartee aanaa baateedha. Mannis jalaa gummee nama 200 oliitu manni jalaa barbadaa'ee qabeenyis akkasuma jalaa barbadaa'ee uummanni gaa nama 200 olii maatiin jalaa diigame silaa gaa maatii kana tilmaamuun nama dhibu nama baay'eedha. Manni isiin haftee galgala kana ammaas irra deebi'anii galgala kanallee ibiddaan gubaa jiran jechuu dhageenya. Kanaaf gaa uummanni kun buqqee ala jira. Haalli jireenya isaanii gaa ulfaataadha. Waa tokko isin qabanii uummata kana gara tokkoon awwaanisnillee itti bu'eeti gaa midhaan jalaa fixe hamma sanuu kunoo qabeenya isaa waan qabu hundaa wajjin manatti irraa gubatee jira. Mana 200 olii daaraa ta'e kanafallee har'a galgala kana gubataa jira jechuu dhagahaa jirra. Kanaaf gaa uummanni kun gargaarsa waara barbaachisa. Kanaaf uummanni Oromoo uummata kanaaf maal godhuu qaba? Tumsa akkam godhuu qaba? Hayyoota Oromoo horraa maaltu eegama? Uummata Walloo kan naannoo sin jiraatu kan bakka biraa keessa jiraatan irraa maaltu eegama? Kanaaf uummanni kun direera jira uummata kanaaf maaltu godhama jettanii yaaddamee Ahmad Mahamad irraa ni eegala. Gaafiin kun hunda keessan hirmaachisa. Uummanni Oromoo kana addunyaatiif kan Oromiyaa keessaatis akka Oromoo Walloottis maaliin dirmatamuu fi qaba uummanni kun dirreerra facaanii jiranii mana 200 ol kajalaa gubate gaa waa hedduu qabeenyaas waa hedduu jalaa gubate kanaaf uummata kanaaf maaltu godhamuu qaba akka Oromootti beektota Oromoo irraa hayyoota Oromoo irraa maaltu eegama.
Ayyee galatoomii gaafichaadhaan akkana ta'ee fi dhuguma uummanni keenya aanaa baateerra jiru mana 200 oltu jalaa gubate. Kanaaf talleen akkuma sala jedharra galgala kana gubaa jiran jechuun dhageenya. Wallahi asirratti waa hedduu nama qaanfachiisonni kuni uummanni illeen osoma argaa jiru dhagahaa jiru callisaa jira bakka hundaa'e. Wanni kun immoo waan nama callisiisuu miti. Keessattuu uummanni keenya biyya alaa jiru waan kanarratti laafuu hin qabu. Sabbata hiikkatee uummata kana bira dhaabbachuu qaba. Ammoo hayyoonni Oromoodhaa bakka adda addaa jira miidiyaaleen waa'ee Oromoo kana gabaasuu irratti waa'ee Oromoo Walloo kutaa Walloo kana gabaasuu irratti tokko ta'e malee harkifataadha. Waan kanalleen hayyoonni keenya jala bu'anii uummata kana nama biraa hin qaban. Namni baratee isaanii dhaabbatu jiru waan hin jirreef bakka jiru miidiyaaleen hayyoonni Oromoodhaa waan kanarratti osoo callisuu hin taane gadi bahanii sagalee uummata kanaa ta'uu qaban. Karaa gargaarsaatiinis waan barbaachisu kan buqqa'ee akka qubachiisan. Kan ammoo manni jalaa diiggate mana sanillee akka deebisanii fi ijaaran jedhee dhaamsa kee dabarsuu barbaada. Keessattuu dhalattoonni naannoo san jiran ammoo yoo agarte ammaan kana laa shiratu deemaa jira maali kan jedhu uummanni Affaariin loluu dhufte gaadilee ofirraa deebisanii Affaar tokko doonaan liqaambarii yookaan bulchaanaan ganda saniitu hidhame jechuu dhageenya. Kan keenya kun manni buqqa'e hin dhagahamne. Kan keenya uummanni buqqa'e hin dhagahamne, manni gubate hin dhagahamne. Affaarii Oromoo loluu dhufte Oromoon ofirraa deebisee ajjeesee jennaan namicha ajjeese kana fuutan malee jechuudhaan bulchaan ganda saniidhaa hidhame jechuu dhageenya. Waa hedduu nama qaanfachiisu. Kanaaf bulchaa hin qabnu nama bakka nu bu'ee wambarii sana irra taa'ee maqaadhaan jiru yoo ta'e malee kan uummata kanaaf yaadu hin jiru wanni jedhamee dubbatamaa jiruuf kana akeekaa jechuudha. Saniif uummanni keenya kan biyya keessa jiru kan naannoo san jiru waliif dirmatee waan qabuun wal bira akka dhaabbatu kan mana qabu mana isaatti galchuudhaan kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin bira dhaabbatee uummata amma rakkatuu jira eeraa buqqaan kana akka cinaa dhaabbatan jechuu barbaada. Dhalattoonni immoo Oromiyaa guutuu kan sagalee kana dhaga'an kan biyyoota garaagaraa keessa jiran yeroon kun yerootti callifnu osoo hin taane biyya nagaa keessa firaasha nagaa irra bishaan nagaa dhugaa konkolaataa oofachaa biyya alaa keessa jiru kun wanni kun waan itti numa callisiisuu miti. Nu dhukkubee Oromoota kanaaf dhaabbachuun nurra jiraata. Callisuu hin qabnu, sagalee ta'uufii qabna. Karaa adda addaatiin, miidiyaalee adda addaatiin, karaa feesbuukii fayyadamnu hundaanuu dhaabbannee uummata kanaaf sagalee ta'uu qabna. Hayyee jaalala biraatiin dabaree dabarsa galatoomii jaalatu. Hayyee umaratti itti fufi. Hayyee galatoomaadha. Uummanni keenya baateedha lolli agarratti deemuu jala qabee bara torba lakkoofsee jira. Gandoonni gubatanis hedduudha. Kana qofaa miti. Dhiyooma kana ganda gobeetti jedhamtu mana hedduu gubatee abbaa warraa hedduu buqqee haga maala jira. Kuni kana abilaaloodha kuni torban darbe kan isa gubatee lolli irratti jalqabee har'a kanatti xumuranii maaliin xumuranii jennee yeroo gaafannu ummanni bahee eeggataa ture wal filee daangaarra taa'ee dabaree wal jijjiiree affarii gadi isaan lulluuftu eeggataa ture. Nutu daangaa isinii eegaa isin deemaadhaa jedhanii humni addaa naannoo Amaaraatii fi raayyaa ittisa biyyaa kan jedhamu dhufee uummata bakka sanii kaase. Yeroo uummata bakka sanii kaasetti akkana guyyaa yeroo namni isaan argu achi taa'anii miliqanii achi deemanii jecha. Affariin dhuftee mana uummata haffisan hunda ibiddaan barbadeessitee biraa deema. Wanni akkanaa kuni tooftaadhaan uummata keenya dhahuun akkanaa kuni
amma qofaa mihi yeroo adda addaatti nurra dalagamaa jira jecha. Bara 2019 yeroo lolli dawwee uralee salaamaatti ta'u san lolli kan ta'e subiidha. Subii yeroo wal lolan ummanni keenya Afarii injifatee bakka ishiin jirtu buqqisee gad deebise. Sa'aatii 6 biratti dhufanii umni hidhate kun dhufee nuti si walakkaa jira ol deebi'aa jedhanii yeroo ummanni keenya ol deebi'e Afariin gara biraatiin dhuftee goota meeqa nu jalaa ajjeeftee nama meeqa nu jalaa madeessite jecha. Wanni kun irra deddeebiidhaan tahaatee jira. Ammallee gaafa lola Amaaraa wanni nu godhan lolli kan ta'e daangaa Oromoo fi Amaaraa keessatti gama Kamiseetiin karaa Mokkoy gara Sadeen Makkannaa yookaan ammoo Gurguruutiin karaa Xaayyii gara Sanbateetiin karaa Allaalaa gara Artummaa Fursee karaa Maagateetiin ta'e lolli. Raayyaa ittisa biyyaa nagaa eessa kan jedhamu dhufee bakka daangaa Amaaraa fi Oromoon itti wal lole san dhiisee baadiyyaa Walloo keessa deemee warra hidhatee bosona jiru barbaanna jeeti waan biraa dalagaa jecha. Iddoo leenjii jira, eenyu nyaachiftanii, eenyu baaftanii, maaltu as jira, maaltu maal godhamuu jira jedhee waan biraa barbaada. Suni kanaan otoo jiru amma gama gargaarsa uummata keenyaa yoo dhufne Abiyyi kuni waan hedduu qabee dhufe. Manguddoo irraa gawaan jettuu qabdi. Nama gartee hoggaa ijoolleen muka qabattee ulee qabattee kana deemte bara kana lolaa jira jedhanii hoggaa ijoolleen dhakaa warra sultee waa jette waan jaan qabanii awwaannisa nuyi amma dura hin dhageenya malee takka agarree hin beeknu bifanni fakkaatu hin beeknu waan isaa agarree hin beeknu. Bara Abiyyi dhufee aangoo gubbatti bahe bara Deengaddaa nutti dhufee bara nutti dhufe. Ummanni keenya gama tokkoon gama oliitiin nafxanyaan lolamaa gama gadiitiin Afariin lolamaa miidhaan gama rabbiitis awwaannisaan nurra gahee hedduu midhaan isaa jalaa barbadaa'ee beelisa qaqqabaa jira jecha. Nuhiif miidhaa haa ta'u malee immoo awwaannisi dhufe kuni jara nu cunqursu hundaaf warra abbaa irreetiif faayidaadha yookaan ammoo waan isaan gargaaru jecha awwaannisi dhufe uummata keenya dha'uun. Ummati nami beelahee akka hin taane hin qabu sin gargaara jedhanii midhaan qamadii takka shaamaa walakkaadhaan sobuu danda'an ummata kana. Gama kaaniin ummata beelahee rakkoo beelaatiif qabame kana akka hin malle godhanii tooftaa adda addaatiin gadi lolatti kaasanii olii lolatti kaasanii ummanni waan nyaatu barbaada warra isaa isaan bitatu kan hin qabne waan qawwee bitatu kan hin qabne miidhaa lafarraa buqqa'uu qe'ee gadhiisanii baqatu godaanu waan akkanaa irraan gahuu danda'an jecha. Amma gaa ummanni keenya qe'een isaa jalaa gubatee qabeenyi jalaa badee jalaa barbadaa'ee kaan horiin jalaa saamamee kaan abbaan irraa du'ee yatiima kaan madaa'ee mana ciisaa jira rakkoo jabduudhaaf saaxilamee jira jecha. Ummata kana bira Oromoon biyya alaatii fi biyya keessaa akka gargaaruu qabu asuma waamicha goonaaf jecha. Loluudhaaf ummanni keenya daangaa ofii ammaanii gabrummaa bara 400 kan amma dura nafxanyaan nu gabroomsuudhaaf yaadaa turte qolatee biyya har'aa kana ga'ee jira. Yeroo ammaa kanatti yeroo ummanni keenya wal quba qabu kayyoo Wallaggaan cabe Walloon okkolu Harargee yoo cabe kan Walloon okkolu kan miidiyaan babal'atee ummanni wal quba qabu kana keessatti odoo Oromoo miliyoona 50 lakkaa'atu ummanni Oromoo ni rakkata jee ummanni Oromoo Walloo ni rakkata jeeti siyyaatu hin rakkatus. Ummanni gabrummaa halagaatiin bara 400 oliin lolee gatiin lolee afaanii fi aadaa isaa jiraachisee biyya isaa jiraachisee haga ammaa taa'e amma ni caba jee xiqqoo takka yaaddu. Maaliif ibidda dhalaa ijoollee ishii harkaan fiiddee diina qabdu alfatee lafaa qaba jecha. Kanaaf ragaan gaaf lola hataayyeeti. Reeffa nafxanyaa bineensa nyaata. Gaaf lola booraati. Reeffa liyyuu haylii bineensa nyaata. Oromoo Walloo biratti qawween obboleessa dhiiraati. Qabatee guddatee akka itti lolan beekaa faayidaa ishii beekaa waan namaa gootu beeka jecha. Duriyyee karaa gubbaa deemtu liyyuu haylii jaanii baatii 2-3 leenjisanii gad Oromootti fidanii harka keenyatti du'ee akkamaa godhanii uummata keenya barbaachisuu ta'e malee lolee uummata keenya mo'atu liyyuu haylii abadan.
Saniifuu uummanni Oromoo alaa fi keessa jiru marri uummata keenya akka sababa beelaatiin hin saaxilamne akka cinaa dhaabbatu asumaan dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada. Ayyee kanumaan jaalladha. Hayyee galatoomi gaafii kana keessa odon baane abbaa Hassaniifiin gaafii kana uummanni Oromoo walloo dhugaa dubbachuudhaaf gara laafeessa gaafa gartee lolli Soomaaliin gara bahaatiin Harargee fi Baalee irratti dabsan waan harkaa qabataniiti hanga daangaa Soomaaliitti deemanii asitti dhumnaa jechuudhaan uummata kana Baabilettis Cinasanittis Baaletti Raayituttis uummata kutaa biraa hedduu jajjabeessanii aantummaa gartee Oromoo Oromiyaatiif qaban agarsiisan jechuudha. Arra uummata kaleessa gartee odoo fiifuu rakkatee daangaa meeqa jidduu jiru kanaatu rakkoo gartee saanii bira kutanii rakkoo Oromootiif dhukkubsatanii koonsartii adda addaa tan Oromiyaaf gara Finfinneetti dhufanii godhaa jiranii yeroo hundaa bakka Oromoon itti hirmaattu rakkoo Oromoodhaa itti hirmaachaa jiran mallee warri biyyaan ba'aa jiran gaafa Harargeen baqattee biyya Arabaa kana keessattis biyyuma hundarraa uummanni Oromoo walloo waan qabu walitti qabee uummata Oromoo kan wallooti kan Baalee fi Harargee gargaaraa turanii akkasuma Wallaggallee gargaaraa turanii egaa uummanni kun har'aa cabeeti caba hamaa keessa jira roorroo daangaa hin qabne hanga ammallee falan argatanii turre jira. Kanaaf gaa uummanni Oromoodhaa akka uummata kana cinaa dhaabbatee gargaaruuf uummanni kun uummata waggaa 400 ol lolli irra labsame waan ta'eef mee uummata Oromootiif abbaa Hassan maal jettamee dhaamsa akkamii qabdaaf? Fayyaada galatoomadha. Oromoon akka jettu warri gurri harreen gorsin ani maalin gorsaa jedhan. Maal jechuu fedheeti Oromoo wal bira dhaabbatu gaafa Soomaleen uummata Oromoo akkasii buqqeessu san irraa san durallee yoo ta'e yeroo sanitti haalaan karaan kun banamee wal bira dhaabbatuun argame ifa si hamma tokkottuma jira. Wal bira dhaabbatuun kanuma Oromooti inshaallah rabbi je'ammaas. Warri immoo biyya alaa keessa jiru ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtu galatoomtu sumaraan isaan galatoomfatu barbaada maaliif yoo jette gaafa Harargeen buqqee hin dhiifne gaafa Booranaan hin dhaqanii akkanuma Wallaggaas hin dhaqanii Oromoon walloodhaa biyya alaa jiru ijoolleen biyya Arabaa jirtu khaasatan hedduu tattaaffii adda addaa godhutti jira jecha biyyaafis sabaafis naannoo keenyaafis jecha hedduu tattaafatu jiran ittiin usne garuu immoo gaa guddaa balichi waan guddaadha. Gara tokkoon nama si buqqisaa gara tokkoon musiibaan rabbiitis inuma jira wal qabatee kun miidhaa geessumatti jira. Haa ta'u ammaas kanneen je'uun Oromoo wal bira dhaabbatuun itti hafufu. Hayyoota Oromoodhaa jettee dubbatte sila gaafii keessatti hayyoota Oromoo maal gaafan? Hayyoonni Oromoo fi gaafatuu qaban isaan gaafatuu hin qaban akka kiyyatti. Hayyoonni Oromoo Oromiyaadhaaf of gaafatuu qaban yaa kee facaane dhamaane uummanni Oromoo dhama'e haati Oromoo booche beekan Oromoo boohe wallaalan akkana hayyoonni Oromoo ani hayyoo ofiin jiru waa baradhe jiru waa siyaasenya ofiin jiru waa dandeettiin qaba jiru of gaafadha. Warra abbootii qabeenyaa waa qaqqaban warra sirna mootummaa kana jajjabeessan konsartii mootummaa keessatti 100,000 kennaniin warri isiniin dhumuu jiru kun warri buqqa'ee jiru kani ilmaan obboleeyyan keessaniiti eeshumman keessanii adeerran keessanii ilma haadhaa fi abbaa beektaniin ja'an. Gabaabseetuma jechuudha. Maaliif kana jette hirmaannaa garee adda addaa keessatti warreen abbootii qabeenyaa waamicha adda addaa godhameef hin hirmaatan qabeenya isaan kennan xiqqaa garuu karaa mootummaatiin yoo wanni tokko tokko argame wanni isaan dhangalaasan guddaadha. Ijji uummataa sin agartii dhinjaan kanaanis uummata keenya biyya jiruun akkuma irra dhuftan akkuma irra dhufne yoo qawween takka mirgatti dhukkaate namni ka'ee hojii isaa dhiisee
mana isaa gatee fiigichaan manaa bahu kan kophee irraanfatee deemu akka dhiiratti kan dirmatuun jabaadhaa rabbi sinaa jabeessuun ja'an. Wanni Oromoo Wallootti jirtu gabrummaa ishii guddittituun Oromoo Walloo haala hacuucitti jira. Oromoo walumaa galatti gabrummaa jalaa bahuudhaaf rakkoo jirtu keessaa bahuuf itti dhagahamuu qabdi nama hunda. Oromoo tahee dhalate dhiirarra itti dhagahamuu qabdi. Faca'inni Oromoon faca'u, rakkoon Oromoon rakkatu, roorroon Oromoon roorrifamu, hayyuun isaa hidhame, siyaasni isaa hidhame. Warri nu qeerroo jennee abdii itti godhatamee inni biyya alaatii galu. Har'a maqaan qeerroo sunuu maal akka ta'e Oromoon of gaafatuu qaba. Warri qeerroo jiru kun dhugaa rabbi walitti himnaa jibboleeyyan keenya. Rakkoo walumaa galatti Oromoo irra jirtu rakkoo bal'oo kan nu himi Oromoo Wallootii mihi Oromoo guutummi kan alagaanuu irratti nuuf bar waan tokko nama tokko yooma ba'aa baatee deemee isuma laaltee ufuma keetiin dadhabda. Yoo inni dabsee deemen yoo mata wajjin si darbaa yookiin hin dadhabde jechuudha. Roorroon uummata Oromoo irra jirtu akkasaan ollaa keenya hifachiifte Soomaliyaa, Suudaan, Keeniyaa yoo gaafatte jecha wajjin itti dhiyaatte. Kanaaf uummanni Oromoo walumaa galatti gabrummaa keessaa bahuuf har'a boru jee guyyaan lakkaa'atuu fi walirratti ilaaluu osoo hin taane tokko qabeenya isaa kennaa qabsoof jeeti tokko immoo karaa taheen dalagataa jechuudha. Akkas ta'uun qabu Oromoon lafaa ka'ee gabrummaa ofirraa buusuu qaba. Gaafa gabrummaan buute inni Walloo jiruus, inni Boorana jiruus, inni Wallagga jiruus, inni Harargee jiruus nagaa argata. Amma gabrummaa jala jiru nageenyi sin argamu Oromoo fi dhumaatinis nurraan oolu buqqa'uun keenyas akkasuma akka kiyyatti Oromoo buqqa'ee gadi dhaabna dhiifnee balaa nurra jirtu gabrummaa guddoo tana buqqifnaa jee otoo uummanni Oromoo garagalee inni ala jiru haa hafu maaliif ree yoo hara gad dhaabde sobbaruu dhufanii buqqisan maal godha kanaafoo balaa guddoo jirtu ofirraa buqqisanii Oromoon nagaa argatuudhaaf gabrummaa san irratti tokko ta'ee Oromoon duuluu qabaan ergaa kiyya jaala kiyya dhiifama. Ayyee galatoomii egaa sa'aati keenyattis fayyadamnaati adeemnaa gaabii kiyya dhumaatiin qeerroon Oromoodhaa tan godina Walloo keessa jiraattu sabboontoonni keessattuu bakka bu'oonni dhaaba adda bilisummaa Oromootii fi kaafaa oofaan har'a gartee egaa alwaa fi namoota gartee qarroo kanaaf ijaa ajjeesaniin boodatti qeerroo irraa haftees gara mana hidhaa dabarsanii jiran fakkeenyaaf nama akka Liyyuu Huseen fa'a. Kanaaf mee qeerroon Walloo san hidhaatti hidhamtee hidhaa jirti. Qeerroo Walloo kana qaamni gartee jala bu'ee abukaattoo isaan iftee hordofu jira. Abiyyi gaafa dasee dhufe akkuma dasee dhufeen waan dubbate waan biraa haasa'ee kute qeerroo Walloodhaan nama 60 olitti rakkaamtu dasee jirtu maqaan dhoofne lamaffaa ammaas deengada paarlamaan irratti dhiiga keenya kana xaayee jeeti naqame dhiiga keenya kana xaayee naqame jeeti dhaadate paarlamaan irratti qeerroon Oromoo Wallootun hidhaa jirti. Mee gartee qeerroon hidhaa jirtu maal keessa jirti? Uummanni Oromoo qeerroo kanaaf maal godhuu qaba? Qeerroon karaa biraas hidhaa jirti. Sagalee hin taane immoo qeerroon kun quba qabaataa laata uummanni Oromoodha. Mee maal keessa jiran qeerroo sun? Qeerroon kun garii miseensa bilisummaa Oromooti. Kan warri hidhaman jechuudha. Mee hoo akka dhaabaatti hoo dhaabni maal godhuufii danda'a? Oromoon hoo qeerroo tanaaf akkamitti sagalee ta'uu dandeessi? Mee isaan hoo maal keessa jiran? Waan ja'uun isin gaafadhaa gaafii kana isa deemnu gartee irratti hirmaattanii sa'a keenyaas nu kabajjanii jechuudha. Uummanni irraa hin eegala. Hayyee galatoom jaala kiyya gaahii akka Walloo qofaa osoo hin taane akkuma Oromootti uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana rakkoo jabduu takka argeen beela keessa jira jecha. Bara kana keessa uummanni Oromoodhaa mana hidhaatii baheetti alatti ajjeefamaa jira. Takka waan addunyaarra dhagahamee hin beeku. Ajjeefamee reeffa isaadhaa bineensi nyaataa jira. Abbaa fi ilma walirratti ajjeefamaa jira. Haadhaa fi intala wal bira budeetamaa jira. Gama Walloodhaa dhufna immoo fulbaana 15 bara 2018 gaafa adda bilisummaa Oromoo biyyatti galurraa kaasee gaafsan uummanni simannaa adda bilisummaa Oromootii konkolaataa kaafatee gaafa gara Shaggar yookaan gara Finfinnee deemu
qeerroo jajjabduu lama Adam Aliitii fi Alwaa Hussein jamtu ajjeesanii jecha. Kuni maali gaa'e? Ummanni abaa'oo simatuuf akkan deemne gufuu ta'uudhaafi lammatammoo warra isaan mormu ajjeesuudhaaf qeerroo lama nu jala ajjeesanii. Itti aansee lafa waladdee kan amma harri fudhatee harkaa qabu uummata keenya qotee bulaarraa kaasanii lafa bal'aa kan harkaa qaban ni fudhanna jee uummanni keenya ijoolleen gaafa mormitu nama jajjabaa kan akka Muhammad Seenuu fa'aa nu jala ajjeesan. Achi as dhufnee amma gaa baruma durarraa kaasee bara dargii keessa mootummaan dargiidhaa uummata Oromoo maqaa abaa'oo waan badeetti moggaaseeti waan badeetti nama fixaa ture. Bara wayyaanee keessa shororkeessa dhiphoota jeeti nama hidhaa nama ajjeesaa ture nama afaan Oromoo qulqulluu dubbate ati abaa'oo hojii ajjeesaati ture jecha. Amma immoo kan sandaranii maqaa addaatti baafatanii shanee jedhanii shanee kanan beeknu oduu abaa'oon jiru maqaa shanee kanaan wanni hin taamin hin jiru. Nama meeqa manaa wajjin gubatu nama meeqatu ajjeefame hidhaa keessaa bahee ajjeefame nama meeqatu ajjeefame reeffi lafa gatame nama meeqa bineensi nyaate lakkaa'amee dhumu jecha. Gama naannoo keenyaa yoo deebine bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo godina Walloo Kamiseedhaa hidhamee baatee hidhaa jira. Barreessaan adda bilisummaa Oromoodhaa Aliyyuu Hussein hidhaa jira. Lakkaa'amee dhumu hedduudha namni hidhamee hidhaa jiru. Sammalees kan maqaa adda bilisummaa Oromoo yookaan maqaa abaa'oo kanaan lubbuu dhabe Muhammad Hussein Usmaan nama jedhamu aanaa Artumaa Fursee keessatti nama nagaan jiraatu mana isaa dhaqanii ajjeesanii obboleessaa wajjin ajjeesanii abbaa isaadhaa odoo gaddan taa'in fuudhanii hidhaa dabarsanii jaartii isaa mana arihanii abbaan ilmaan lama qabee odoo gaddan taa'in mana hidhaatti qofaa isaadhaa gadda taa'ee dabarsee jecha maqaa adda bilisummaa Oromooti. Gadda kana baatiin guunne aanaa Artumaa Fursee magaalaa Caffaaroo Biddaamturraa kaanii kiiloomeetira 40 yookaan 50 ta'a. Lafa qonna keessaa gadi bahu nama tiffatee bulu Muhammad Hasuu jedhamu dhaqanii jaartii isaatii wajjin mana keessatti ajjeesanii biraa deeman. Waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee nyaachifta jedhanii shanee jedhanii isaanii. Subiisa akkana godhanii galgala magaalaa Taayyee yookaan Makkana keessatti Ahmad Garadoo mucaa nagaan karaa deemu dhahanii ajjeesanii qawwee irraa hiikkatanii jecha. Kunis maqaa abaa'ooti. Roorroo maqaa abaa'ootiin uummata keenya irratti deemaa jiru hedduu ulfaataadha jecha. Har'a namni afaan Oromoo dubbatu qeesii ta'us sheekicha ta'us beekaa ta'us wallaalaa ta'us hundinuu abaa'oo. Ati afaan Oromoo dubbannaan abaa'oodhaa shaneedhaa dhahuudha jechuudha. Saniifuu qeerroon godina keenya Walloo Kamisee keessatti hidhamte hidhaa jirtu waan ishiin keessa jirtu darraan ishiin keessa jirtu hedduudha jecha. Kan dhahamee madaa'ee hidhaa jiru jira. Kan ammoo akkasumatti warratti hirmaatti jedhanii sobumaawwama takka malee namni wal jibbu kennee hidhaa jiru jira. Kan ammoo badii takka waa takka kan irratti himanne hin jiru. Aliyyuu Seeffaan baatii 7 keessaa qaban. Barsiisaa Tasfaayee kan jedhamu barsiisaa kolleejjiiti. Barsiisaan kun barsiisaa sabboonaa gartee ijoollee Oromoodhaa qaree sabboonummaadhaan afaan keessan jabeessaa aadaa keessan jabeessaa waan jee qofa hidhaa yeroo meeqa hidhanii baha. Amma dura yeroo meeqa hidhamee bahe ammas deengadda hidhamee hidhaa jira. Mana hidhaa jira odoo maatii qabu osoo warra qabu mindaa isaadhaa irraa muranii warra isaadhaa beelaaf saaxiluu jiranii jecha. Kun hundi maqaa abaa'ooti. Abaa'oon maal godhatu jettuuf ammoo abaa'oon ofuma isaatiifuu akkuma dhaabaatti adda bilisummaa Oromoo eega biyyatti galee seeraan galmaahee boordii filannoo irraa waraqaa argate osoo jiru waajirri isaadhaa waajira 100 oltu cufamee jira jecha Oromiyaa keessatti. Akkuma naannoo keenyaatti Kamisee ni cufame, Baatee ni cufame, Caffaa Sanbatee ni cufame, gara 7 cufamee jira waajirri. Oromiyaa keessaan gara 100 oliiti jechaadha. Wahuu waajirri guddaan handhuura Oromiyaa Finfinnee jiru cufamee jira. Adda bilisummaa Oromoo of rakkoo keessa jira. Danda'ee waan godhuuf qabanatti fakkaatu. Gaa uummanni Oromoodhaa waanuma godhaa uummata Oromoorraa waan hin eegne malee rakkoo jabduutu jira jechuu barbaadu walumaa galatti
kanumaan jaa kanarratti. Hayyee galatoomii jarlameenis taansa sa'aatii teenya dhumaa jirti nu gabaab sa'aatii akkasitti waan kana mataarra tuqaa hayyee abbaasan. Hayyee uummanni Oromoo qeerroon Oromoodha maal gootee maaliif sagaleen tahini kan jettu qeerroon Oromoodha walumaa galattuu sagaleen isaanii faca'eera. Garabbi walitti adeebisu malee. Galaanni tokko yoo faca'ee dhufe nama fuudhu namni keessumaan baha. Garuu immoo bakka tokkotti deebi'ee yoo daakee dhufe dachi buqqiseeti waan jiru fuudhee deemaa jechuudha. Jaalumaree hundeefne hedduu hidhame maqaa ABO'tiin kan ABO'lee hin tahin Oromummaa isaa gamta leellisuuf Oromoo gamta jee Oromummaa kana qabatuuf hedduutuun hidhame hedduu itti garaafame hedduu wanni hin taamini jiru kanarra wanni haasofnu tokko hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoodha Oromoo keessaa bahe nama sabboonummaa qabu maqaa adda bilisummaa Oromootti itti moggaasaniiti hidhu jiran akka dhaabatti maaltu jiraa hundi hidhaa jira yoo hin dandeenya dhibbarraa dhibbatti akka jiruun hidhaa jiru ka dubbatu ka siyaasa dalagu hundi hidhaa jira ummanni Oromoodha adda bilisummaa Oromoo KFO warra isaanii falmu warreen guguddoo kana caljaanii akkanti ilaalanii nama akka Juwaar kan abdatee qeerroo fi Oromoon abdadha jee gale hundi hidhatti darbatamee ummanni Oromoo nagaan taa'u ishii Oromoof dhaheeta nagaa rabbuutti nurraa haa kaasu. Kun nama teejjabsiisaa jaallan keenya dhugaa rabbii dubbanna. Akka jaldeessita san ta'e Oromoon jaldeessiin baay'ataa saree takkatuun dhufee bassa jechuudha. Rabbi san jala nu haa baasu dhugaan jirtu tana. Adda bilisummaa Oromoodha uummata Oromoo keessa jira siyaasa hin dalagaa hamma dandeettii isatti tattaaffii halkanii guyyaa godhutti jira. Garuu eenyutu isa dhagahaa eenyutuun isaaf waan inni fudhataa gurri irraa hidhaadha. Kanaaf walumaa galatti uummanni Oromoodha jaarsaa fi jaartiin dhiiraaf dhalaan guddaa fi xiqqaan ija takkaan si maaltu Oromoo mudatee anarraa maaltu eegama Oromoo maaltu mudatee jee qofa osoo hin taane ani mee Oromoodha Oromoo tanaaf maal godhuu naa wayyaa mee tamiinatti dhufa warri miidiyaarra jirtanis warri kaaninis qofaa fiiguun nu gahaa mee walitti deebinee bara kana bara bilisummaa akka rabbi nu godhu sheekoteenis rabbi nu godhataa warri dandeettii siyaasaa qabu walitti dhihaatee ija takkaan fedhii ofii booduma guuttata Oromiyaan bal'aa hunda gaha warri qabeenyaaf cinqamuus qabeenya Oromiyaadhaa bal'aa guddaa dalagatuu danda'anii karaa nagaatiinis ta'e karaa siyaasaa karaa hundaan uummanni Oromoo akka gabrummaa jalaa bahu uummanni Oromoo tattaaffii godhuu qabaa galatooma. Hayyee galatoomi yeroonis gahaa jirti yeroon ta'e jiru gara dhumaarratti dhumantee jirti mee Ahmadis waan kanarratti daqiiqaa tokkollee haa ta'u nuti dabalee qophii keenya guutuuffanna. Hayyee galatooma ulfaadhaa jaallan waan hambisanii qabanii hundinuu dubbatamee jira garuu gabaabumatti wanni jechuu barbaade ABO jechuun uummata Oromooti uummanni Oromoodha immoo dhaabichi akka jirutti ni arga. Hooggantoonni siyaasaa kan ABO'tus kan KFO'tus bakka hunda hidhamanii rakkoo keessa kan jiramu akkuma jedhan jaallan dhaabni kun hanga fedhe iyyatus hanga fedhe waan jiru dubbatus gurri isa dhaga'u hin jiru namni gaafii isaa deebisuuf takkallee waan hin jirre uummanni keenya waluma qaba hirkoon walii ni huma malee namni itti hirkan hin jiru namni waan keenya nu dhaga'u waan hin jirre qeerroo mana hidhaa jiran akka guutuu Oromiyaatti kana hundaa'u sagalee ta'uuniif warruma ala jiruu fi akkuma jenne waluma qabna kan biyya keessas ta'e kan biyya alaas ta'eeti saniifuu gaa kana hundi keenyaa'u karaa dandeenya yaala yeroo yerootti sagalee ta'uu fi nuumarraa eegama jedhaa hayyeegaa jaala kee galatoom. Hayyee galatoomi hundi keessaniifuu daqiiqaa tokko gara dhumaarratti maaltu naafa
yoo hajatan hafte jiraatte mee atumarraa itti fufi deegaa tokko dhaamsuudhumaa waan namatti qabaatte dabarfadhu. Hayyee ani dhaamsin dhumaa dhaammachuu barbaadu uummanni Oromoodhaa kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhiyaa bakka hundaa tokkummaadhaan lafaa ka'ee sirna gabroonfataa kana ofirraa buqqisuu yeroon isaa amma. Mootummaan kun kufuudhaaf wanni isaaf hin jiru bakka hundaa cidhame dhumaa jira jechuudha. Saniif uummanni keenya bakka hundaa ka'ee qabsoo isaadhaa jabeessee osoo hayyoonni hidhamaa jiranii osoo qabeenyi uummata Oromoo badaa jiru osoo uummanni buqqa'aa jiru osoo namni jumlaan rashanamaa jiru mahidhaatti baafamee ajjeefamaa jiru inni kaan ammoo callisee taa'uu hin qabu yeroon qabsoodha yeroon isaa amma bakka hundaa lafaa kaa'amee walquba qabaatamee hayyoota mahidhaa jirulleen baafachuu qabsoolleen hanga bilisummaa fi walbummaa Oromiyaatti hanga kanatti namuu bakka jiru mataa dandeettii mataa isaadhaa ba'ee qabsoo kanaaf of gumaachuu qaba. Kan biyya alaas kan biyya keessaatis of qopheessuu qaba. Qabsoon kun hanga xumura bilisummaa Oromiyaatti osoo addaan hin cinne godhamuu qaba jedhuun qaba. Hayyee galatoon. Hayyee baasan daqiiqaa tokko. Wanni joon hedduun qabu gargaarsatti hin deebi'aa jabaadhaa yaa Oromoota ijoollee Oromoo biyya alaa keessa jirtan. Jabaadhaa gargaarsa lammii keessan biyyatti rakkate bira dhaabbatuun himimaan irraa kun baay'ee bahee sarba birattis mindaa qaba. Jaalallee fida namni wal gargaaruun jaalala waliif fida abdiisti konna waan akka qabanne waan abdatantuun gaarii jette Oromoon. Kanaafuu jabaadhaa kan abdannu Rabbii itti aansee immoo ila jabaadhaa Oromoo nagaatti. Hayyee jaalumar. Hayyee ani waan jechuu barbaadu uummata Oromoo hundaaf kan ala jiru kan keessa jiruuf uummanni Oromoodhaa yeroo hunda waan dhufe hundaaf harka dhahuu qabu. Uummanni Oromoodhaa kaayyoo qabaachuu qabu. Kaayyoon uummata Oromoodhaa kaayyoo adda bilisummaa Oromooti. Dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo jabeeffatee uummata agartee olaantummaa malee dimokiraasiin beekne uummata zarraafiidhaa kan sirnaaf xeenyaa tokkummaa Itoophiyaa aadaan tokko amantiin tokko alaabaan tokko jiru kan agartee sabaaf sablammii biyya sanii guutuu balleessee ofii qofa jiraatuu barbaadu hidhatee hidhachiisee dura dhaabbatee biyya ofii irratti abbaa ta'ee hiree mataa ofii murteeffatuu qaba Oromoo. Amma booda haadhi teenyaa haadha boo'ichaa ta'uu hin qabu. Haadhi teenyaa akka adaanii ollaa gamsaa yeroo hunda imimmaan haqatuu hin qabdu. Imimmaan haadha teenyaa qooruu qabu. Suni akkama yoo taane yoo tokko taanee namuu kaayyootti amanee cichoominaa fi obsaan waan danda'u godhee kaayyoo Elemoo Qilxuu, kaayyoo Jaarraa Abbaa Gadaa, kaayyoo Taaddasaa Birruu kan galmaan ga'u taate imimmaan haadha teenyaan qooraa biyya keenyatti abbaan ni taanaa Oromummaa keenyaa fi sabboonummaa keenya ni jiraachifnaa daangaa biyya keenyaa ni sararannaa san yoo ta'uu baatee bara baraan boohuun bara baraan kan dhufa jala deemnee harka dhahuun nun baasuu saniifuu bakka tokko dhaabbadhaa kaayyoo tokko qabaadhaa abaa'oo fi loqoo jala hiriira jabaadhaan ja'a kanumaa galatoomaa fayyaa ta'a. Hayyee galatoomaa isinis irra deebi'ee waamicha keenya kabajanii sagantaa keenya hirmaachuu keessanis galatoomaan isiniin ja'a irra deebi'uudhaan galatoomaa. Hayyee sinillee galatoomaadha waan kana qopheessuu keessanii fi fayyaa ta'a. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaan caamarii keenya torbaanitti yeroo tokko kan isiniif dabru har'a dhimma wal irratti xiyyeeffatee keessummoota sadii jajjaboo isiniif qabatee dhiyaate asirratti raawwatama. Keessummoonni keenyaas Umar Muhammad Abduutii fi Abbaa Hassanii fi Muhammad Ahmadi ani qopheessaan qophii kanaa leellisaa sabaatiin jamaa nagaatti nuuf tura.